nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba har'allee barumsa ingliiffaatiin kan dubbisaatiin walitti deebinee irra jechuudha barumsa ingliiffaa long sound vowel kan jedhaman e dha kaasne hanga u ni fixna kan jenne har'ammoo ka isa dhumaa laalla jechuudha u laalla warri hordoftanii jiraatan hundaa barannee jirra jechuudha e barannee long vowel jechuudha long vowel yoo ta'e akkamitti akka dubbatu I barannee akkasumas is barannee os barannee amma immoo ka isa dhumaa u barannee jechuudha ka u't barannaa yookaan afaan oromootiin u jechuudha u barannee jechuudha akkamitti akka dubbatu yoo longi ta'e jechuudha akka longititti yoo dubbisnu jechuudha amma video san yoo laalin duubatti deebitanii laaluu ni dandeessan jechuudha channel kiyya keessa seentanii yookaan nagaa tube jettanii search gootanii laaluu ni dandeessan jechuudha kanaafu search gootanii laaluu ni dandeessanii amma long fi shortiin adda akka ta'e dura laallee turre long yoo ta'e akkuma maqaa isaatitti dubbasa short yoo ta'e garuu afaan oromootitti dhiyaata nuuf jechuudha warra afaan oromoo dura beeknuuf jechuudha okay amma maalinni amma asirratti bakka lamatti qoodeen jira long fi short jechuudha short yoo ta'e asitti laala amma cub argitanii miti cub amma cube injennu jechuudha cube injennu kan itti aanu kan longi immoo kan achi darbee maalidha cube dha jechuudha cube u akka u'tti dubbisna akkuma qaashiiti cub jenna jechuudha u'n akka jechoota kaanitii miti short irratti illee akka titti dubbatama jechuudha kanaaf asitti immoo tab kan lammataa jechuudha isumaan yoo longi goonu immoo yoo longi ta'e immoo iiniitti dabalame longi ta'e tube jetna jechuudha nagaa tube asuchumaan yaadadhaa okay asitti immoo hug yoo isumaan deemee immoo huge ta'a jechuudha okay asitti immoo kan dhumaa jechuudha cut short yoo ta'e jechuudha short difference isaanii akka beektaniif jechuudha cut itti aanee immoo kan jiru long yoo ta'u immoo cute ta'a jechuudha amma bal'inaan example immoo bal'inaan yoo laaluu barbaachisa ta'e maayini amma fakkeenyaaf asirratti kan barreeffaman hedduu ni jiru kan miila darbeerraan itti fufee kun jechuudha amuse amma jecha kana argitanii miti amuse akka yuutitti dubbisna jechuudha amuse amma yuun as keessa jirtu tun m fi yuun akka yuutitti dubbisna jechuudha amuse jenna jechuudha amuse asitti immoo fluke jaani immoo music tuba unicorn jenna jechuudha itti aanee immoo kolomanii isa lammaffaarra cute jenna jechuudha kan itti aanu immoo frugal prune jenna jechuudha asitti immoo iin yeroo baay'ee dhumarra dhufte saalantii taati kana durallee isinitti himee jira prune tulip unique yu amma kan durarratti dhufte sana laalla
akka yuutitti dubbisna jechuudha. Uniqua. Okay. Duet kan kolamanii isa sadaffaa immoo duet. Yani few. Kan itti aanu immoo ruby yookaan rubies ni jedhani. Ruby. Truth. Itti aanu immoo truth. 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 T fi H immoo akka Z itti dubbisna. Truth. Itti aanu use. Kolamanii isa dhumaa immoo yoo isinitti kan mul'atu ta'e flute jenna jechuudha. Itti aanu huge. Spruce. Utensil. Egaa kanuma fakkaata jechuudha. Isin irra deebi'aatoo dubbisaay akka isiniif galu jechuudha. Irra deddeebi'aatoo dubbisaay yookaan irra deddeebi'aatoo dhaggeeffadhaay. Kan baratamu dubbisni akkuma isin dura isinitti hime wantoota adda addaa dubbisuudhaan jechuudha. Jechoota adda addaa keessattuu amma warri matsaaf kitaaba qabdan baay'ee isinitti ulfaatu jechuudha. Kitaabota keessattuu kitaabota akka elementarii jiran warri biyya keessa jiraattan jechuudha ni argattu salphaadhaan. Warri biyya alaatti jiraattan ni argattanii online irra kitaabni amma yeroo ammaa guute buufattanii too kanuma biyya keenyaa kana jechuudha dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Akkamitti akka dubbatu jechoota sagaleedhaan laaluu ni dandeessan jechuudha. Jechoota kamiyyuu akkasumas wanta adda addaa dubbisuudha jechuudha. Online irratti kan argitan amma iddoo social media hedduu irra jechuudha. Aga oromiffaan hordoftan yookaan afaan keenyaan hordoftan hordofuun gaariidha garuu ta'ullee taargeetii laanguujii keessanii akka argattaniif afaan kanaan yoo hordoftan isin fayyada jechuudha. Isin waan hedduu irraa fayyadamtanii jechuudha. Kanaafuu har'aaf viidiyoon keenya kana fakkaata. Warri subscribe godhin subscribe godhaa. Hanga amma waan na hordoftaniif galatoomaa. Warri like godhaa. Warri viidiyoo kanas jaalattanii namoota biraatiifis ni fayyada jettanii yoo yaaddan share gochuuf hin irraanfatinaa jechuudha. Akkasumas koomentii yookaan yaada yoo qabaattan naaf barreessaa jechuudha. Yaaduma qabdan viidiyoon kun akkami waanuma ta'e mee naaf barreessaa viidiyoo kanarratti. Viidiyoon kun gaariidhas ta'uu danda'a badaadhas waanuma ta'e mee koomentii mee odoon barreessin hin baay'inaa viidiyoo kanarratti warri aga ammaa turtan jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya kanuma viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaa ta'a. Bye for now.